Gobaze Sisaahii namni jedhamu namni kun yeroo garii akka gaazexeessaa of dhiyeessaa takka takka immoo akka aktivistii amaaraa of dhiyeessaa namni kunini kalee Jabuutiitu qabe jechuudhaani mootummaan Itoophiyaa xayyaaraan gara Finfinneettu akka fidee poolisiin federaalii ibsee jira. Suniin durattu namni kun nama akkamiiti maaliin beekama akka jedhu waan gaggabaabduu waan isaa haasofna. ጎበዜ ሲሳይ የተባለው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የደረሰንን መረጃ እንከታተል። በአማራ ክልል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማፍረስ ከጽንፈኛ ኃይሎች ጋር ተባብሮ በመስራት የሽብር ተግባር ፈጽሟል በሚል ሲፈለግ የነበረው ጎበዜ ሲሳይ የተባለው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። ግለሰቡ አምልጦ ጅቡቲ ከገባ በኋላ ወደ ሌላ ሀገር ሊሻገር ሲል ከዓለም አቀፉ ፖሊስና ከጅቡቲ ብሔራዊ ፖሊስ ጋር በመተባበር በቁጥጥር ስር እንዲውልና ተላልፎ ለኢትዮጵያ እንዲሰጥ ተደርጎ ዛሬ ምሽት አዲስ አበባ መግባቱን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ገልጿል። በአማራ ክልል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በማፍረስ ክልላዊ ስልጣንን በኃይል ለመያዝ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት በእቡ ተደራጅተውና ተቀናጅተው በሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ኃይሎች ላይ የማያዳግም ህጋዊ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ሚያዝያ 22 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ማስታወቁ የሚታወስ ነው። በዚህም መሰረት ሀብታሙ አያሌው፣ ምናላቸው ስማቸው፣ ብሩክ ይባስና ኢየሩሳሌም ተክለጻድቅ፣ ዘመድኩን በቀለ፣ ልደቱ አያሌው፣ መሳይ መኮንን፣ ጎበዜ ሲሳይ፣ ምህረቱ ወዳጆ ወይ ምሬ ወዳጆ፣ በለጠ ጋሻውና ሙልጌታ አንበርብር የተባሉት ተጠርጣሪዎች በፈጸሙት የሽብር ተግባር እንደሚፈለጉና ከዓለም አቀፉ የፖሊስ ድርጅት ኢንተርፖል ጋር በመተባበር በቁጥጥር ስር በመዋል ለህግ እንደሚቀርቡ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ማሳወቁ ይታወሳል። ከነዚህ ተጠርጣሪዎች መካከልም ጎበዜ ሲሳይ ዘገየ የተባለው ግለሰብ በአማራ ክልል ቆቦ አካባቢ የጽንፈኛ ታጣቂ ኃይሎችን በማደራጀት በቅርቡም በጽንፈኞች ግድያ የተፈጸመበትን የአቶ ግርማ የሽጥላ ግድያን በማስተባበር ሚና እንደነበረው እንዲሁም በመከላከያና በህዝቡ ላይ ጽንፈኞች ጥቃት እንዲያደርሱ በማደራጀትና ቃል አቀባይ ሆኖ በማስተባበር የሽብር ተግባር ውስጥ በመሳተፍ ተጠርጣሪ በመሆን ሲፈለግ ቆይቷል። ግለሰቡ አማራ ክልልን በማሸበርና ስልጣንን በኃይል በመቀማት በቀጣይም የፌደራል መንግስትን ለማፍረስ ሲንቀሳቀስ ከነበረ ጽንፈኛ አካል ጋር በመተባበር ሲሰራ እንደነበር በመጠርጠሩ ግለሰቡን ጨምሮ ሌሎች በቁጥጥር ስር ያልዋሉ ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ የጋራ ግብረ ኃይሉ ከኢንተርፖል ጋር ባለ ስምምነት መሰረት ሲሰራ ዳውወቶታ ከና መቆየቱን ገልጾ ነበር። በዚህም መሰረት አስፈላጊውን ፎርማሊቲና አግባብ ያላቸው መረጃዎችን በማደራጀት ጎበዜ ሲሳይ የተባለው ግለሰብ አምልጦ ጅቡቲ ከገባ በኋላ ወደ ሌላ ሀገር ሊሻገር ሲል ከዓለም አቀፉ ፖሊስና ከጅቡቲ ብሔራዊ ፖሊስ ጋር በመተባበር በቁጥጥር ስር እንዲውልና ተላልፎ ለኢትዮጵያ እንዲሰጥ ተደርጎ ዛሬ ምሽት አዲስ አበባ ገብቷል። የጸጥታና የጋራ ግብረ ኃይል አሁንም ኢትዮጵያ ባላት ስምምነት መሰረት ሌሎች ያልተያዙ የሽብር ቡድኑ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ገልጿል። የኦዱን ኩነኔ ከዳጌተኒ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ እራቲ ካፉረዴ ጎበዜ ሲሳይ ነምኒ ጀደሙ ከየካን ሸከሙ የክናኑ አማራ ከሰቲ ሁምናን ሞቱማ ገረገልቹ ሁምናኒ ሄራ ብያ ዲጉ አከሱማስ አጀቻ ግርማ የሽጥላቴ ወልቱ ቀበቴ ነምኒ ሸከመ ኩነኒ በቀቴ ብያ በሄ ብያ ጅቡቲ ኤጊሴንን ዱባቱ ገርጋርሳ yokaan waliigaltee mootummaa Jibuutii wajjin qabuu fi akkasumas gargaarsa dhaabbata poolisii addunyaa Interpoolii wajjin qabuun mootummaan Itoophiyaa to'annoo jala oolchee nama kana kalee qabatee gara magaalaa Finfinneetti akka fide ka dubbatamaa jiru. Namni kun warra biraa ka akka warra Itiyoo 360 ka suuraa isaanii gartan san Habtaamu Ayyaaloo faa, Lidatuu Ayyaaloo faa, Iyyerus Taqlatsaadeq faa, Biruuk Yibaas faa, Zamerkuun half-caste minalacho simacho fa waliin qabame namni shakkame warri hin qabamne warri kulen akka to'annoo jala oolan Itoophiyaan ragaalee adda addaa qopheessuudhaani karaa jechuun hariiroo hawaasummaa ka dippiloomaasii qabdu fi interpolitiin gaafatti waan jedhu dhiyeessite ni milkoofti moo hin milkooftu waan biraati jechuudha. Ammaa fi wanni beekamu shakkama 11 suuraa keessatti irratti mul'ate sun keessa tokko kan ta'e qabamee jira tokko kan ta'e Gobaza Sisaay hidhamee jira. Gobaza Sisaay namni jedhamu kunam to'annoo jala oolee jira. Gobaza Sisaayin kunini warra 11 keessa nama kana suuraa isaa 11 shakkaman warra kana yeroo sittuu aanee jiru kana jechuudha. Isa qofa miti warri kulleen ni barbaadamanii warra kanallee to'annoo jala oolchuu fi mootummaan ni carraaqaa jira. Ni milkaa'amoo hin milkaa'u waan biraati jechuudha. Waan biraati jechuudha. Gobaza Sisaay kun Jibuutiitu qabamee to'annoo jala oolee gara biyyaa dhufee waan jedhu ka dhageettan. Gobazeen kun nama akkamiitii ka jedhu irra xiqqoo tokko haa dubbannuuti.
Gobazen kunin nama wallooti kanaan dura paartii Arbanyoochi Gimbaar jedhu ka Biraanuu Neggaa Eertiraa ture. Achi Eertiraa irraa karaa Suudaaniitiin deemee Suudaan irraa Misri deemee paartii sunii fi hojjechaa akka ture warra jechuun akka Masaay Mokkonnin faa warra Arbanyoochi Gimbaar jedhamu dhaabbata Biraanuu Neggaa Gimboo 7 Arbanyoochi Gimbaar jedhamu sun keessa hojjechaa ture. Achiin dubattu isaa wajjin gara biyyattuu galee jijjiiramee kunin bara 2018 gaafa dhufeen dubattu akkinni dubbatu kun biyyattuu galee maal ture televezyiinii isaati jedhamu. Televezyiinii isaati ka Gimboo 7 Arbanyoochi Gimbaarii ammaan maqaan isaa Izeemaa ta'ee televezyiinii san keessa hojjechuu jalqabee jechuudha. Televezyiinii kana akkinni dhaabbatu maallaqa kennee fi mootummaa Misrii ture jechuudha yeroo sanittu. Misriitu maallaqa kennee fi akka hidhaan guddichi laga Abbayyaa hin jaaramne Biraanuu Neggaati maallaqa Misriin doolarii Ameerikaa miiliyoonii wadhakkaa 500,000 kennitee fi kaan ammoo Isaayyaas Afwerqiitu kenne warri baanda namaan jedhu baandummaan Mallas Zeenaawii dur dhaabbatanii faayidaa Itoophiyaa Misrii fi dabarsanii gurguruu fi televezyiinii kan akkasittu dhaaban jechuudha. Achii galee dubbii gabaabsuu fi televezyiinii kan keessa hojjechuu jalqabe jechuudha. Televezyiinii isaati jedhamu keessattuu hojjechuu jalqabe. Gaafa waraanii Tigraahii irraa duulee Tigraay irraa duulee dhufee qobboon bahe. Abiy Ahmedii balleessinee daaraa goonee akka lama walitti qabamuu hin dandeenyu daaraa kana samiitu qilleensa keessattuu bittinneessinee jedheen dubattu dhidhiisitanii kaanii naqala dhufanii qabatanii achi gara naannoo Amaaraa dhufanii qobboo qabatanii achi gaddeemanii waldiyaa qabatanii yeroo sarraayyaan ittisa biyya baqachaa ture duuba deebi'aa ture. Afaan waraanaatiin ammoo siltaa'uu maafeekfa jedhama. Yeroo kana siltaa'uu maafeekfagii miti wanni kunini qawwee dhiisaa fi deemaa jirtanii meeshaa gurguddaa waraanaa isaaniif dhiisaa deemaa jirtanii warra wajjin waliigaltee qabdanii fakkaattanii Amaaraa miidhaa jirtanii waan jedhu dubbate isaatii keessa ari'ame. Isaatii keessa ari'ame achiin dubattu sagalee miidiyaa adda addaa ta'uudhaan sagalee Amaaraa ta'e jechuudhaan miidiyaa hawaasa gosa banate sun keessa kadhuma kan inni itti jiru kamidha Voice of Amara yookaan ammoo Yaamaaraa Dimtsi ka jedhu sagalee yuutuubii sun miidiyaa yuutuubii gubbaatti darbuu san banate jechuudha. Gobaza isaa achiin dubattu ilaalcha suniin durallee ilaalcha kan hin qaba farra Oromoo ilaalcha hammeenya ilaalcha jibbiinsaa gosa adda addaa Oromoo irratti saba Oromoo irratti dabarsaa ture. Keessattuu wanni ittiin beekamu Oromoo walloosan haleellaa warri akka Liyyuu Haayilii Amaaraa gosa godhe badiisan jajjabeessun faarsun kakaasun Amaarii tokkummaan ka'ee dhaabbate godina Oromoo kawalloo kan diiguu balleessuu qaba jedhe nama waan gosa kanaatiin beekamu jechuudha. Wallagga gubbaatti duula godhame sanii fi uwwisa kennuudhaan faannoo jajjabeessuudhaan gara Burreetiin gara Abii Dongorootiin gara Kiraamuutiin waan godhamaa ture gara Shawaatiin waan godhamaa jiru duula kan cufa qindeessuun duula kanaaf uffisa kennuudhaan duula kana jajuudhaan faarsuudhaan badiin dhaqqabdee guddaan akka dhaqqabu nama godhe jechuudha. Eenyuni Goobazee Sisaay gurbaan jedhamu kun. Goobazee Sisaay gaafa Jawaar Mohammadii faatii mana hidhaa hin hidhamne Jawaar Mohammadii hidhamuu qaba. Wallootu Amaaraa ficcisiisaa jira. Wallaggaattu akkas godhaa jira. Shawaattu akkas goosisaa jira. Dhani warra miidiyaa Amaaraa ka duula qindaawaa godhaa jiru keessaa tokko ture jechuudha. Gaafa Jawaar Mohammad ammoo hidhaa irra hiikamu ani hidhamuu Jawaar Mohammadii san jalate waan tureef gaafa warri Amaaraa Abbooy Sibaat Neggaattu gadhiifamee jiru Abbooy Sibaat Neggaatti miti akka malee na yaaddessu ani hidhamu Jawaar Mohammadii jedhee isa dubbatullee dhagahamee jira jechuudha. Gurbaan kunin jiruu isaa keessatti akka gaazexeessummaatti jibbiinsa fi hammeenya Oromoo irratti oofaa ture. Keessattuu Oromoo Walloo irratti oofaa ture. Jibbiinsa fi hammeenya Oromoo Wallaggaa irratti oofaa jira. Jibbiinsa fi machii hammeenya Oromoo jiddugaleessa irratti oofaa jiruun nan beekam tokko. Haalii guddinni isaatiif dhaloota salleen Amaaraa ta'uun isallee shakkii jira. Garuu inni Amaaraa ofiin jedhee maqaa Amaaraa dhawatee duula guddaa, duula hammeenya, duula jibbiinsa kana namni geggeessaa ture. Goobazee Sisaay kun jechuudha. Amma Goobazee Sisaay kun inni qabamee jira, hidhamee to'annoo jala oolee jira jedhamee haala gosa kanaaftiin gabaasii dhiyaachaa ture. Gabaasa akka kana Goobazee Sisaay kun waan akkamii jedhee waan akkamii dubbatee ka jedhu haala dhaggeeffannuuti. Gabaasa kanallee warri akkamiin hubachaa jiranii kan inni hidhamee to'atame jedhu kanallee lakki wanni akkasii hin taane hin jiru sobaa jechaa jiranii nu ammoo odeeffannoo Goobazee Sisaay isin biraan kan kennuu fi akka Oromoon waan ta'aa jiru kan hubattu beektuuf malee waan biraati miti isa goota yookaan jannallee isa godhuuf miti
ጎበዜ ሲሳይ ማል ጀዴ ሀጀሩ ሰዎች ይልቅ እኔ የሚያሳስበኝ እነ ጆሃር መፈታት ነው ዋናው ነገር የሚያሳስበኝ እኔ ለምን የኦሮሚያ ክልል ከህወሓት ሰዎች ይልቅ እኔ የሚያሳስበኝ እነ ጆሃር መፈታት ነው ዋናው ነገር የሚያሳስበኝ እኔ ለምን የኦሮሚያ ክልል አልተረጋጋም አሁን ለጊዜው ሰላም የመሰለ ነገር ሊመስል ይችላል እንጂ ግን ውስጡን ያንቀላፋ ያለ ሰላም ነው ያለውና በአመድ የተሸፈነ ቋያ እንደምንለው አይነት ነውና የበለጠ እነዚህ ሰዎች መውጣት በተለይ ጆሃር መውጣት የበለጠ እዚህ አካባቢ ያለውን ያቀጣጥለዋል ስለዚህ እዚህ አካባቢ አሁንም ሰላም የለም የበለጠ ደግሞ የጆሃር መውጣት ነገሮች ሁሉ እንዲበላሹ ያደርጋል የኦሮሚያ በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ይራደብ ሰደገፈዳ ከህወሓት ሰዎች ይልቅ እኔ የሚያሳስበኝ እነ ጆሃር መፈታት ነው ዋናው ነገር የሚያሳስበኝ እኔ ለምን የኦሮሚያ ክልል አልተረጋጋም አሁን ለጊዜው ሰላም የመሰለ ነገር ሊመስል ይችላል እንጂ ግን ውስጡን የኛ ቲቪ ቴሌቪዥን ጀድ ወጂኒ ዲያቴ ቴሌቪዥን ከነራደት ያድ ዲያሳ ቱሬ ሚዲያ አማራ ማገር ቲቪ አሻራ ቲቪ ማሊ ቲቪ ከጀዱ ኦሮሞ ቶኮፊ አማራ ቶኮፊ ኦሮሞ ዲባ ጄሱ ቀምና ኦሮሞ ቶኮፊ አማራ ቶኮፊ ጉሙዝ ዲባ ጀዴ ወር ዳደቱ ወጂኒ ደበርሳፊ ሪፖርት ጎዳፊ ቱሬ የኛ ቲቪ ከንጉባት ዱፌ ጋፋ ሲባት ነጋ አቦይ ሲባት ነጋ ገዲፈ መጀዴ ወሬ አማራ ቦያ መራቻ ቱሬ ana kana yaaddeessu aboosii baat neggaa yookaan warra abuutii ka gadhiifame miti Jawaar Mohammaditi badiin guddaa ibiddi hin dhaamnettu ibidda dibamettu Oromiyaa keessa jira kanatti dhoohu deema Jawaari gadhiifamuttu na yaaddeessa yaaddoon ki guddaan Jawaar gadhiifamuu hin qabu jedhee warra afaan guutatee dubbatu keessa ture gaafa suni isaan abiyyiin warra dhagaya gaafa suni haga tokkotti mootummaa biraa dhageettii waan qabaniif jibbiinsa hammeenya Oromo irrattu shira daba xaxanii akkasittu oofaa turani goobeza sisaay kunini nama gos kanaatidha nama jibbinsa hammeenyani machahe Oromoon cuftunu akkisattu sila hidhamuu fi qabdi Abiy Ahmed wanni isaan xaaraniif Abiy warra hidhaa fi hin turre Hewwahaati sirriitu balleessaa fi hin turre nama gos kanaatidha goobeza sisaa jechuudha san qofaa miti ajjecha naannoo Amaaraa godina Kamisee keessattuu taati ni yaadattani wanni kun bara Asaaminoo Tsiggee jalqabde Asaaminoo Tsiggeetiin Abberee Addaamutti Teferraa Maammooti komishineerinni poolisoonni liyyuu haayilii hoggansii ajajii naannoo Amaaraa cuftuu isaanii kan ittiin buqqifatanii ittiin guddatanii eebbifaman ummata Oromoo ka Walloo san irratti duul godhuudha maqaan warri kennuuf maali Oneg Shanee jedhanii ijjeessaa turanii warri waan kan onnachiisaa ture keessa akka Abiniifaa akka gurbaa kanaafaatidha maal jedhee Amaarii akka nagaa horaatuu fi naannoon kun diigamuu qabdi godinii kunin diigamuu qabaa jedha mawaanni jedhu kana dhageeffannuuti diigamuu qabaa jedha afaan guutaa akkinis dubbatu dhageeffadha namni kunin jibbiinsa gam Oromoo Walloo አካባቢ አሁንም ሰላም የለም የበለጠ ደግሞ የጆሃር መውጣት ነገሮች ሁሉ እንዲበላሹ ያደርጋል የኦሮሚያ በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የሚለው ነገር እሱን ማጥፋት ያስፈልጋል ምንም ማድረግ አንችልም ምክንያቱም ለአማራ ደህንነት ሲባል አሁንም እንኳን ከውጭ ያሉት የአማራ የኦሮሞ የኦነግ ቀርቶ አገር ውስጥ እዛው አማራ ክልል ውስጥ ያለው ችግር አማራ ክልል ሊፈረካከሳት የሚችል ነው ዳጌተኒ ጅርተን ዳጌፈደር ደብስስ እንደገሰ ደግሞ የጆሃር መውጣት ነገሮች ሁሉ እንዲበላሹ ያደርጋል የኦሮሚያ በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የሚለው ነገር እሱን ማጥፋት ያስፈልጋል ምንም ማድረግ አንችልም ምክንያቱም ለአማራ ደህንነት ሲባል አሁንም እንኳን ከውጭ ያሉት የአማራ የኦሮሞ የኦነግ ቀርቶ አገር ውስጥ እዛው አማራ ክልል ውስጥ ያለው ዞኒ ኦሮሚያ ከናኖ አማራ ከስ ጅሩ ዲጉ ቀምና በለሱ ቀምና ማጥፋት ያስፈልጋል ለአማራ ደህንነት ሲባል ነገኝ አማራ ተፍጀች ዞኒ ኦሮሚያ ከከሚሰሰን ዲጉ ቀምና ካስኑ ከስ ጅሩ ሚቱ ከጋማ ደደብኔ አሲቱ ማማን ከነናፍ ማናን ጎዲና ከነናፍ ዲግና ጀደኒ ዲጉ ቀምናን ኩን አክ ጀቹን ምርግ ዋን ቶኮ ባላለፈቹ ደገሩ ነሚ ቶኮ አክ ሴራቱ ቀባዳ ጀደሚ ድበተሙ ደንደ ገሩ ዲጉ ቀብና ጀቹዳኒ ዲጉ ቀብናን
وان تاو جرو ليو هايلي أمارة مالدن هم ندى مالدن فانو مالدن ميليشيا مالدن شفتا مالدن ورق أوك أبو مال إيقدن جراني أورومو أكاسيتو أكا ميدامو إرتو كاكاسا تران جبينسا زونين كن ديغامو كباجر جبينسا هميني قفا أدون تاني جبينسا في هميني كنني أكا غرا غوچاتو ديبيو جتش قفا متواني كن غرا غوچاتو ديبيه دولا godina kan gubbaattu geggeessaa turani nama onnachiisaa ture nama jajjabeessaa ture gurbaan kun jechuudha waan gos kanaati ka arguutu jira yeroo adda addaattuu hidhamee gadhiifamee jira namni kunin yeroo adda addaattuu qabamee gadhiifamee jira yeroo garii namni garii lakki inni hin hidhamne hin qabamne uf dhoksee malee dhokatee gaddeebi'ee jirani qabamee eeginni jira okay qabame hajenne yaannuti garuu gaaf na qabaniyyuu haaliin ittiin qabame haaliin ittiin to'atame haalii isaa adda ture na qabanii na hidhanii jedhe torbaan tokkoof akkas badee ture marsaa dhumaa ka hidhamee jiru keessattu marsaa kanatti ammoo gaafa hidhamee yookaan jedhu gaaf na baasanii maallaqa guddaa daagos yaala santim akkasittuu naa kenname ganna dhiisanii jedhee dubbate namni kunin haala gosa adda addaatiin waan falmisiisa ta'e dubbachaa ture garuu wanni dubbachuu dandeenyu jibbeensa hammeenya daangaa hin qabne hammeenya jibbeensa jechuun wasana hin qabne Oromoo irrattuu geggeessaa ture gurbaanii Goobazaa Sisaay jedhamu kunin Goobazaa Sisaay mee hadha geennuti waan inni jedhu nyaa TV gubbaattuu ka ture san dhageessa tureni kabira gaaf inni qabame maallaqa guddaattu naa kenname jechuun daagos yaala santim naa kenname gaaf inni jedhu sun isin dhageessa waa hedduutu jira Goobazaa Sisaay haalli inni ittiin qabame haalli inni Finfinnee ittiin seene kunin gootaa'is fakkeessa gootaa'is godha haalli gos kana isa hin barbaachisu qabiyyeen gos kana warra jedhutu jira warra sunillee isin biraan gahuu deemna Goobazaa Sisaay Ma'aazaa Muhammadii wajjin dhiyaate waan dubbachaa dhaggeeffanna. የምርህን ክብር ነው ልሽ ለማንም አላወራውም ይገርምሻል እንዴት ነው አሁን ድረስ አስላስላለሁ ማለት የሻይ ብለው ነው የሰጡት አዎ ትልቅ ሰውዬ ናቸው የሻይ ብለው ነበር የሻይ ያሉ አረ ፍጹም ያው እንግዲህ እቤት ጋም እንደሆነ የወረድከው ገና አላወቅኩም እንግዲህ ከዛ ደግሞ የተወሰነች የሻይ ብለው የምርህን ክብር ነው ልሽ ለማንም አላወራውም ይገርምሻል እንዴት ነው አሁን ድረስ አስላስላለሁ ማለት የሻይ ብለው ነው የሰጡት አዎ ትልቅ ሰውዬ ናቸው የሻይ ብለው ነበር የሻይ warri naqabe gaaf naqabanii Goobazaa Sisaayittu dhabamee miliqfamee jedhamee lafa dhiitanii iyyanii baquma iyyanii fayya sun odeeffamaa ture Oromoon bulguusi nyaataa isijjeesaa maali jedhanii garuu warri naqabe gaaf nagadhiisu yeshaay biloo daagos yaala saantim saxxan jedha kashaay jedhe birrii keessa qabdu hedduu rukitti yookaan burko maallaqa guddaa naa kennanii jedhe dubbata akkasillee jedhu qabamuu isa kanayyuu eessatti akka qabamellee namni qaballee hin beeku jedha garuu nam guddaa tokko naa kenne jedha asillee bahee ibi warra naqabe keessayyuu gaariin jirallee jedhellee kasaantimee naa kennellee jedhee akkasillee cufti warra bulguu cufti warra hamtu waan jedhu san qabatee sanii miti Oromoo waan jedhamu kan irratti duula guddaa geggeessaa ture duula guddaa deemsaa ture Goobazaa Sisaay nama gos kanaati jechuudha. Daawwattoota kan jalatamoo fi kabajamoo qoqooda faffacaasaa waliin gayaa namni daawwachaa jiru akka malee xiqqaa warri karaa feesbuukiitiin jirtanii koottaa karaa yuutuubii isin jechuun barbaada sagantaan feesbuukii ammarraa dhaabbata yuutuubii jirra yuutuubii ammoo linkiin isaa feesbuukum gubbaattu jira waan taateef gara linkii suniitiin yoo deemtanii nu argachuu dandeettanii as dhuftanii daawwachuu dandeettanii yoo as dhuftanii gaarii haala Goobazaa Sisaay itti to'atame itti qabame dubbachaa jirra. itti fufnaa gabaasa adda addaa isinii dhiyeessina gaafa qabanii to'annoo addaa godhanii fi to'annoo addaa qofa adun taane badhaasallee kennameef warri Oromoo kamanidhaa jiran jedhaman agarraan tana ka bilisamanii murtii jedhama gad hin dhiifamne. ከዛ ደግሞ የተወሰነች የሻይ ብለው የምርህን ክብር ነው ልሽ ለማንም አላወራውም ይገርምሻል እንዴት ነው አሁን ድረስ አስላስላለሁ ማለት
የሻይ ብለው ነው የሰጡት። መዓዛ መሐመዲ intalti kun ammoo isii mataan isii jibbinsa hammeenyi facaasuni keessattuu waan dubartoota dambidoolotti butamanii jettee odeessisaniin sadarkaa addunyaatti dubartii badhaasaa argatte dubartii ittiin beekamte. Cuftuu isaanii wal dubbisan. Cuftuu isaanii sagantaa gosan hojjedhu kanam sila miidiyaan amaaraa cuftuu gosa tokko hojjeta. Guyyaa tokkotti akka ajajii kennamuufi maagereegi jedhu hageri jedhi nuuroo bezedee hulet silsa hulet hamsa hulet harba maali akkasii cufti warra ajaj tokkoon nu keen miidiyaan jiru tokko lamaan sulleen afaan gosa haasawa. Kaan woboon achiin bahee asiin bahee gootummaa woboodha kaan badhaadhina maali jedha kaan ammoo waan adda addaa haasawa nu afaan gosa tokkollee haasawanii garuu warri wanni maal jennan ajaji fakkaatu maal abbootii qabeenya paartii yookaan warra amantiitu hoggan waan taateef waan gosa tokko haasanii waan gosa tokko yeroo tokkotti ajanda gosa tokko waan haasaniif cuftunu adoo dhartaate warri kun cufta afaan tokko akkam dubbataa jedhee namni lakki wanni kun dhugaa jedha isaan amana. Isaan ammoo olola itti qindeessanii fakkeessanii yeroo tokkotti nam hunda biraan gahan jechuudha. Haalii warri itti jiru haala gosa kanaati jechuudha. Nu olola kanallee hin beeknu. Kanaaf wanni warra kijjiba ija baase dharallee yoo taatu dhugaa fakkaatti dhugaa nama awwaalanii ofii isaaniitii fi dhugaa namaa yookaan hatanii haqa namaa hatanii kijjiba isaanii baay'inni miidiyaatiin dhugaa fakkeessan. Baay'inni waca isaaniitiin imimmaan sobaa buusaa waan warri gumuuzi godhe. Waan warri maal godhan Benishaangul gumuzii keessatti gumuuz godhan Tigraahii warri godhe Wallaggaa warri godhe jaarraa kan keessattuu mataa namaa qabatanii ittiin sirbanii mataa namaa irra muranii ittiin sirbanii ka viidiyoo waraabamee argame isaanuma. Viidiyoo waraabame Tigraahii waan warri godhe sun gaafas dhokataa ture Tigraahii dhiyaa keessatti Oromiyaa Wallaggaa keessatti waan isaan godhanii ammoo addunyaan argee jira. Ammoo kijjiba isaaniitiin Oromiyaa keessattuu akkas nu godhanii Oromiyaa keessatti waan akkasitti tahee Oromiyaa keessatti tareenyoonni akkas godhanii jedhanii kan isaanii ofii fakkeessanii dhar isaanii dhugaa fakkeessanii dhugaa namaa immoo dhar fakkeessan. Humni miidiyaa kana jechuudha. Paawuriin miidiyaa kana jechuudha. Garuu warri kun akka haasawan kan jannummaa gootummaa hin qabanii saaxilamaa kijjibii isaanii bifa adda addaatiin bayaa jira. Goobazesisaa goota ufijjeesaa lubbuu isaa Itoophiyaaf dabarsee kennaa gar tokkollee hin deemu jedhamee odeeffamaa ture. Amma goobazeen bakka sunittuu hin argamne garuu kijjibii warra kakaleelleen kaardhalleen kijjibii warra gootummaa warra kakaleelleen gaafa du'a akkas turre gaafa du'a akkas hojjenne nu akkas gootummaa qabna nu akkas jannummaa qabna amaarii Itoophiyaaf akkas jedhanii waanuma nu kalee argaa turre aduwaa dhiisa aduwaan fagoo. Aduwaa dhiisa aduwaan fagoo. Aduwaa miti waan Tigraahittu tahe waan waraan Tigraahii wajjin ta'e gootummaa uummata Afarii millee irrattu gootummaa uummata Afara Abahaalaa irrattu eenyuttu yaadata. Hardi jechuun warri Amaaraa ka gaafsuun baqate faannoon gaafsuun baqattee Finfinnee seente. Faannoon gaafsuun akka namni gara ittiin qoosachuun tallaaquu Itoophiyaa ruucadhanii baqatanii haga Dabrasiinaa dhufan. Shawaroobitti bir darbanii ka hiwwa haati ji'a lama gaditti balbala shawaroobitti dabartee balbala dabra biraan dhodhoofti sun faannoon gaafsuun baqa malee waan tokko hin beekne har'a ammoo Itoophiyaa nuttuu hambise nuttuu dandamate Itoophiyaa waas taxarii Itoophiyaa maali jedhanii uf dhiyeessan. Gaafa muddamsa gaafa rakkoo raayyaan ittisa biyyaa eenyu yaammata faannoo yaammata. Gootummaan Itoophiyaas jira faannoodha. Faannoon akkas ta'e. Gootummaa Afarii, gootummaa raayyaa ittisa biyyaa warra isaaniif deemee du'e, kan isaan ammoo duuba hamaa turani, kan isaan duub ta'anii ijjeessanii qawwe kalaashii gurraachirra boojee namni dubbatu hin jiru. Miidiyaa waan qabaniif, kijjiba barreeffachuu waan beekaniif, addunyaalleen isaantu Itoophiyaa uumeedhanii waan akkasumaniif yeroo hundaa kijjiba godhatanii, kijjiba warraa kan dhugaa godhatanii, gootummaallee, seenallee waa hunda nutti machaa ba'an. Bara ammaan tana bara DNA kana kijjibuun hin jiru. Kijjibuun hin jiru. Kanirraa kan ka'e namni gari maaliifi nama kanaafi piroofaayilii itti kennita maqama itti gootanii jedhe dubbata. Fakkeenyaaf Istaadiin Gabrasillaasee Goobezesisaa Jabuutii irraa qabamee gara Itoophiyaatti dhufe kunam oduu tahaa jedha. Ajagganuuti ikkoo goota gootanii janni gootanii isinittuu janni godhe isinittuu goota godhe jedhee haasawa. Kunam jechuun Angilii dubbiin itti dalam tokko dhugaadha. Janni goone jira.
Janna goone jirra garuu wanni haasamu qabdu waan haasamuuf. Ammoo kawarri haasa'u kawarri fakkeessu nu akkas taane gobazazi isaa akkas tahee goota akkasiiti inni janna akkasiiti biyya hin bahu biyya hin baqatu maali jedhanii odeessaa jiran. Biyya hin bahu biyya gobazazi isaa hin baqatu jedhanii odeessaa turan. Waan nama ajaa'ibu ammaan tanallee odeessaa jiranii gobazazi isaa akkanattu qabamuu kanallee akkanattu harki kennachuun isallee gootummaan isaa akka hin jirre hin amanne. Maa gobazazi isaa qofa. Gobazazi isaa maali? Zammanee kaasee isaa qabame. Gadaamii keessa manfincaanii keessaa qabame. Warri garii manxajjii jedham irra guddinni warri akka warri biltsiginnaa keessa durii turan. Goojjam nama akkasii gootattee hin dhalle kun goota miti. Mana xajjii yookaan manfincaanii gadaamii keessaa qabame jedhee Haayile Yesuus Abbereeti namichi biltsiginnaa ka durii ture ka goojjame kan biyya ala jiru. Seenaa isaa arganni jedhanii barreessaa turan. Garuu har'allee taanan gurbaa maallaqa meeqa guuree hillollee ka dhokatee absun goota jedhanii odeessan. Eenyunni san Zammanee kaasee goota. Eenyu ka bira Iskindir Naggaa Goojjam baqatee taa'aa jira. Warri jechuun gootummaa hin qabne gootummaa warra argitanii gootummaa waraqaa gubbaa ta'e gootummaa warra gootummaa miidiyaa ta'e waan cufa fakkeessu beekan kijibuu beekan. Kan ammoo irra deebi'anii haasawanii waan dubbatanii fi dhugaa warrumattuu qaba. Haadhi warra malee kabira gootin dhaltu. Janni kabira hin dhalatu. Kabira dhalatillee ammoo hinatan. Sirra hatan. Du'a namallee hinatan. Seena namallee hinatan. Beeka namallee hinatan. Ufii isaaniiti ammoo gootummaa hin qabanii miti. Sabni hunduu gootu tolchuu hin danda'a. Sabni hundaa keessaa gootiin dhalate. Garuu kawarra wanni nu jan cuftunuyyuu waan akka malee gurra guddisan. Waan akka malee tagaannan. Waan akka malee kijibaa fi dharii itti dabalan. Kijibaa fi dhara itti dabalan. Mee ammoo warrum dhiyoo kana kan isaan gootan. Faannoo yaraayyaa ittisa biyyaa የችግር ጊዜ ተጠሪ የመከላከያ ችግር ጊዜ ተጠሪ argitanii jirtanii የችግር ጊዜ ተጠሪ eeginni ta'u. Faannoon fanna baas jedhee baqate. Faannoon miilna baasii baqate. Faannoon gootummaa qabaa maalidhaan. Faannoo sirbaan Waashintiin juntaa 30-40 boojisuun argitanii. Walitti bu'iinsa Gondari ka dhiyoo kana ka Walloo ka Shawaa kaabaa argitanii daaraa botorroo ta'e fixeessi ganama ta'e tokkumaan bade yoo kijiban yoo dubbatan ammoo fakkeessuun warra amal isaaniitidha. Fakkeessuun warra amal isaaniitidha. Gootummaan Affarii kakaleessuun dhugaa dubbachuuf Hiwaati istiraatejik misteekii godha. Haga Affarii irrattu gara suniin balbal galaana Jibuutii qabannee deemee humni isa ballees adoo gar suniin dhufe taate fagoo deemuu danda'a. Adoo gara Amaaraatiin dhufe. Gootummaa Affarii agarra jirra. Humna addaa Affarii Amaaraa waraqatu gubbaa jira. Akki warri Chaayinaa jiru Pepper Tiger. Qeerramsi waraqatu gubbaa jiru ka ciniinuu hin dandeenye, kasi hin nyaanne, qeerramsi hin bokkisne, hin aadne ka akkasiiti. Garuu kijibi isaanii dhara fakkeessuun isaanii amaluma isaaniitidha. Guyyaa gootota ka dhiyoo kabajni kan beektanii Haayile Sillaaseen mootii warraa ture. Haayile Sillaaseen baabura Jibuutii deemtoo keessatti dhokate tawashiqoo jedha. Dhokate Jibuutii deeme Jibuutii irraa baqate gara Ingiliza deeme Ingiliz ture. Waggaa meeqa? 5 achi jiraata. Haga Xaaliyaan Itoophiyaa qabattu. Gaaf sun gara sun dhukii faatii. Gaafa suni warri Oromoo gootonni Alchabbaa Nabsoo faatii cuftinu Balaa Zallaqee faatii cuftinu lolaa turan Xaaliyaan. Haayile Sillaaseen gaafa dhufe goota tahee guyyaan inni baqirra gale guyyaa gootaa biyyi suni jedhamee kabajamaa ture. Haga Mangistuu Hayilamaariyaam dhufee jijjiiruu asitti. Guyyaa Xaaliyaan biyya baate miti. Guyyaa Haayile Sillaaseen biyyatti deebi'ettu guyyaa gootaadhee kabajama. Jaarsi baqate Marcus Garvey ka Haayile Sillaaseen waaqa jedhee yaadi sun uume Haayile Sillaaseen gantuudha. Haayile Sillaaseen kijibduudha, sodaattuudha. Nama gaafa rakkoo biyya gurraacha miti adii waaqisattuu baqate Haayile Sillaaseen waaqa nama gurraacha Yesuusi gurraacha jedhee ka amanu sun inni dara. Anin dogongore mazmura Daawwitillee gaafa hiiku Princes shall come out of Egypt, Ethiopia shall raise its hand to God ka jedhu. Mootonni Misrii keessa kaanii Itoophiyaan harkuu fi gara waaqa bal'ifatti ka jedhu sullee dogongoraan hubadhee jedhee akkasii wanni jedhu. Haayile Sillaaseen guyyaan inni galu guyyaa goota ture. Garuu gaafa inni galee gootota akka eenyu Balaa Zallaqee Qilxuufa ijjeese. Gaafa sun sirbame Itoophiyaa moonyina talaala
የሞተላት ቀርቶ የገደላት በላት ያ ኢትዮጵያን በርበራ ፊ ጎዋ ከዱዌ ፊ ዳፌ ከእጄ ሰቱ ኛቴ ጀዳኒት አይለ ስላሴን ፋቲ ጎቱማ ወራ ጎሱን የቹ ጎት ጀዳም ከናፍ ወኒ ሴና ወራ ከጎቱማ ጀኑለን ዋኑ ገር ኪጂቢ ሳንለን ዋኑ ገር ዋን ሐራዋ ሚቲ አመል ወራ ፈከሱኒ አመል ወራ ዋን አከሲ ጎዱኒ ኩንን ዋኑማ በረተሜ አዳ አማራ ከስ ጅሩ ጎበዛ ሲሳይ እንቀበምኔ ጎበዛ ሲሳይ አከሲንታኔ ጎበዛ ሲሳይ ጀቡቲ እንገፈምኔ ጎበዛ ሲሳይ ጎስ አከሲ ተሄ ጀዳኒ ዋንጎስ ከና ዱባቹ ዋንጎስ ከና ዲየሱን አመል ወራተ ቤከን እቲ ቤከን ከናሙ አማን ተናለ ከሌለ ዱርለ አርጋቱር ዋና ሐራዋ ሚቲ ዋናም አምሲሱ ሚቲ ሀበሻን ጀቹን ክጅባን ጀኑማ ጎቱማ ኡሙ ቤቲ ሚ አበበ በለው ካለ ዋን ንገሩ ፈጫ ቱሬ ጎበዘን ጀቡቲ እንቱሬ ኩንን ሙቪ ጀምስ ቦንድ ቲዳ ክጅባ ጀዴ ያዲሳ ዲየሳ ቱሬ ሜ ዋን ንጀረ ካን አዳገ ፈኑቲ ክጅቡ መራ ሳጥሉፍ ማዳኒ ጃራራ ሚዲያ ወራ ቀባደ ሚቲ አከሰቱ ሁበዳ ክጅብ ሳኒ ገሩ ጀልደምነ ቀጥቀጣው ብቻቸውን ከድርጅት በላይ ድርጅት በሌለን ሰዓት ተደራጅተን ጠንካራ ድርጅት አለ ቅንጅት አለ አንድነት አለ ማለት በማንልበት ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻቸውን ድርጅት ሆነው ይሄን ባዶ የሆነ ሐሳብ የሌለው የጥፋት መንግስት ነኝ የሚል ዝም ብሎ በመንግስት የተሸፈነ ሽፍታ እንዴት አድርገው መከራውን እንዳሳዩት አይታቸዋል ጎበዜ በርግጠኝነት ነው መግራችሁ ከሁለት ቀን በፊት እዛው ቆቦ ነው የነበረው በሁለት ቀን ውስጥ እንግዲህ ጅቡቲ ሂዶ ጅቡቲ ድረስ ታዲያ አንድም ቀን ከሀገር ስለመውጣት ነግሮኝ ያውቅ አንድም ቀን እግዚአብሔር ምስክር ነው አንድም ቀን ድራማው ሲፈታ ሌላ ጊዜ እንሰማዋለን እንግዲህ ግምት ንገረን ካላችሁ ጅቡቲ ድረስ ተወስዶ ድራማ ተሰርቶ ተቀርጾ ሙቪው ደረሰ በዚህ 2-3 ቀን ውስጥ እቺን ነገር እንግዲህ በ2-3 ቀን የተደረገች ነገር ነች ምክንያቱም አምሹር ከ3 ቀን ከ4 ቀን በፊት ደህና መሆኑን ከወዳጆች ሰምተናል ተረጋግተን እንድንቀመጥ አለ ሶኬ ተብለናል እንግዲህ ይሄ ነው እየሆነ ያለው ለማንኛውም የጄምስ ቦንድን ሙቪ አብረን እንይ በአማራ ክልል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማፍረስ ከጽንፈኛ ኃይሎች ጋር ተባብረው በመስራት የሽብር ተግባር ፈጽሟል በሚል ሲፈለግ የነበረው ጎበዜ ሲሳይ የተባለው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀ ከዚህ ጋር ተያይዞ የደረሰንን መረጃ እንከታተል በአማራ ክልል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማፍረስ ከጽንፈኛ ኃይሎች ጋር ተባብሮ በመስራት የሽብር ተግባር ፈጽሟል በሚል ሲፈለግ የነበረው ጎበዜ ሲሳይ የተባለው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ ግለሰቡ አምልጦ ጅቡቲ ከገባ በኋላ ወደ ሌላ ሀገር ሊሻገር ሲል ከዓለም አቀፉ ፖሊስና ከጅቡቲ ብሔራዊ ፖሊስ ጋር በመተባበር በቁጥጥር ስር እንዲውልና ተላልፎ ለኢትዮጵያ እንዲሰጥ ተደርጎ ሙቪ ጄምስ ቦንድ ጀርሱን አከሰቱ ዳዋቻ ቱሬ አበበሎ ማሊፍ ሲኒፊደ አማኑ ደደበ ጀረ ጎታ ጀዳኒ halkani guyya gurbaan kun miidiyaa isa gubbaatti dhiyaata miidiyaalee habashaa kabiyyala hedduuratu dhiyaata nuguse maali goobeza sisaay goota amaaraa jan amaaraa amaarii hin baqatu lubbuu isaa qabsoo fi kenna akkas ta'e maali jedhani odeessaa turan yoo hojii ilaalamu ammoo warri fixeesse ganamaatidha lolii warraa torbaan tokko wanneen jedhu afaan istaaliinittoo fayyadamne በ11ኛ ሰዓት ላይ ሸፍቶ 12ኛ ሰዓት ላይ እጀምሰጡ ሎላ ሳይቶ ኮለ ወር ህንገስ ህንጎ ጎዱ እንደንደነቹ አማ ማኑ ደዳበ ጅራ አንበሳ ጅራ ሲኒን ፋርሳ አሙ ሙቪ ማል ጀዳ ሙቪ ጄምስ ቦንዲ ፈካታ ካላቃ ፈኬሳ ኪጂባ ዳራ ጉያ ለማንዱራ ጋፈደ ቱሬ ነጋ ቀባ ቆቦ ቱሬ አም ጀቡቲ ገሰኒ ጀቡቲ ገሱ እንደሞቱማ አንምቤኩ ሰንፈልማ እንጅሩ ገሩ ሃሊ ኢሳን ጎታ ኢቲን ኡሙፍ ኢቲን ኸለቁፍ ደመን ጀን ጀባ ኢቲን ኡሙፍ ጅራን የሮ ሁንዳ ወኒ ወራ ፈኬሰዳ ፊክሽኒዳ ኩወኒዳ ኩናሞ ቅንዳሄ ሚዲያን ጮፍቱ ወለርካ ፉዴ አካሲቱ ጎዳ ማለ ዋን ጉያ ተኮነ ዱፌ ሚቲ ሚዲያ ወራ ማል ጀናን ዳሪ ወል ፈካቱ ዮካን ዳሪ ኢራ ደደቢያሜ ኤጊ ዱባታሜ ዱጋ ፈካታ ጀራኒ ዋን አማናኒፍ ሚዲያ ጩፋራቱ የሮ ተኮቲ አፋንጎስ ተኮ ዱባቹ ዋንጎስ ተኮ ቀንዴሱ ዋንጎስ ተኮ ዳጌሲሱ ሂምቤከን ጀቹዳ ሂምቤከን ሜ ኪያን ኩነኒ ትልቅ ውለታ የዋለ ሰው ለኔ ጎበዜ ሲሳይ እና ቤተሰቦቹ የወለዱት የሚኮሩበት ማዕረግ
ትልቅ ማዕረግ ያገኘበት ቀን ነው ዛሬ አንዳርጋቸው ጽጌ ከየመን ወየንቲ ከየመን አንዳርጋቸው ጽጌኒ ያስኩ ብላ ምናምን ካገባች በኋላ ያንዳርጋቸው ጽጌ ከየመን ታፍኖ ገብቶ መታሰር at the end of the day ያመጣው ነገር ታቋል አንዳርጋቸው በክብር ቤተ መንግስት ተጠርቶ ጠቅላይ ሚኒስትር የተባለው ሰውዬ በሁለት እጁ ሲጨብጠው እነጌታቸው ረዳ አፈር መስለው ቆላተንቤን እንዲገቡ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንዴት እንደ ሁኔታዎች እንዴት እንደሚቀያየሩ ማለት ነምጭ ከላል እነጌታቸው ረዳ ቆላተንቤን ገብቶ አፈር ነው ሱናም ካዮላ ጎቱም ማለ ዲሩም ማለ ጀኑም ማለ ዶካን ድብሩም ማለ ጀዳ ዋንም ፈተን ዋን አማናኒ ፍጀች ሆሪ ወራድ ኢሰኒ ሚሊዮነሮት ቱራን ወረተ ግራሂ ጋሪን ኢሳኒ ዲፕሎማቶት ቢያ ፈዳን ደሙ ደንዳኒ namni akkenyuti ministeera haajala Itoophiyaa bardheera fi katay seena Itoophiyaa keessatti ministeera haajala bardheera tajaajiltaawni mala suyyumma sfinfati sekuture getacho fati akwarra amara ture kaayot taman Tigraay lubbu dabarse kenne zara asgidoon fati warri kun cuftunu yu getacho radda fati waan amananii fi qolla tamben dadabit gammoji Tigraay deemani beke kabaja fakkastani har jechuun gurbaa kanaafi warra san wanni jedhe warra gootata dhugaa ka Tigraay sun xiqqeessa tuffata midhageeffadha irra deebise sin dhageessa አሁን በጎበዜ ሲሳይ መታሰር እና መያዝ ዝም ብለ ሳሊቬት ብታደርግ ጎበዜ ሲሳይ የታሰረበት አላማ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ጠቅላይ ሚኒስትር የተባለው ሰውዬ በሁለት እጁ ሲጨብጠው እነጌታቸው ረዳ አፈር መስለው ቆላተንቤን እንዲገቡ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንዴት እንደ ሁኔታዎች እንዴት እንደሚቀያየሩ ማለት አሁን በጎበዜ ሲሳይ መታሰር እና መያዝ ዝም ብለ ሳሊቬት ብታደርግ ጎበዜ ሲሳይ የታሰረበት አላማ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እኮ እስር ቤት ገብቶ ነበር የተወሰኑ ወኔ አንዱባቸው በርባደ ወሬ ኮንጭፍትኑ ዩ ካዮን ኢሳኒ ጎታ ኡሙዳ ፈከሱዳ ካኡፊዮ ዮ ኡመን ጎታ ኡፊዮ ጀደኒ ኡመን ኮሲ keessa nama kaasani gobazen dhugumanu waan itti amanulle hojjetelle jira waan cima waan jaba jedham hedduu godhee fi jiru warraaf kaayottamaneef garuu kan taane kan beekamne kaasanidhan goota saba bira ammoo jibbani nu ajjeesa nu hida acaalufa waan isaan godhan jawaar acaalu mootalle jawaari qaral gaafa sun madaa oromoo keessatti akkas muka rurruqa muka dhiibaa turan soodda bittinneessa tura yoo feetan harri jechuun ammoo gaaf kaayisaayeen dhufte harki dabare waldiqa hammeenya Abiy Ahmedii kaasanii cubbuu yaadanii akkas goosanii amma itti deebi cubbuu garam deemt garitti na ergan yoo namitti ergan sun dhabdo abbumatu deebiyaa jettedhani cubbuun ጀግና ነው ምናምን ያለ ሀብታሙ ይቀበጣጠራል እንዴ ጀግና ነው አንተም እኮ ባንዳ ሆነክ ግድቡን ለማፍረስ ሰራ እንኳን ጀግና ነው የምትባለው በዛ ማህበረሰብ ስለዚህ ጎበዜ ሲሳይ ሲፈረጠጥ እየፈረጠጠ በጅቡቲ ጋር ነው የተያዘው እየተዋጋ እኮ በጀግንነት አለ የተያዘው እየተዋጋ መሳሪያ ይዞ ጫካ ውስጥ ምናምን አለ ምሽግ ውስጥ አለ የተያዘው እየፈረጠጠ እኮ ነው ፍርጥጥጥጥጥጥ ያለ የተያዘው ለማንኛውም የጽንፈኛው ታጋዮች ነፋኖ ከቲፒኤልኤፍ ተማሩ ቲፒኤልኤፍ ለዓላማቸው ከ4 ኪሎ ወጥተው ጫካ ገብተው መሳሪያ እንዴ አንግበው ተወቅተዋል ለዞም በእርሚ በጣም ትላልቅ የሆኑና ቦይ ስብሃት እና አባይ ፀሐዬ ነሲዩ መስን ስለዚህ እዚህ ቁጭ ብሎ በለው ፍለጠው ምናምን ማለት ሳይሆን ጫካ ገብቶ ትግል ከተባለ እንደዛ ነው ስለዚህ ጎበዜ ሲሳይ ሲፈረጠጥ ፈርቶ እየፈረጠጠ ነው ተያዘው ፍርጠጣ ላይ ጅቡቲ ላይ ነው እየፈረጠጠ ነው ተያዘው እንጂ በጀግንነት እየተዋጋ ቢሆንማ እኛም እናከብረው ነበር እኛም ደስ ይለን ነበር ጀግና እንለው ነበር ግን ፈርቶ እየፈረጠጠ ነው ልክ ሚኒሊክ እኮ ጦርነት አድዋ ጦርነት ላይ እኮ ፈርጠጣው ዋሻ ስር እንደተደበቁት ማለት ነው ፒስ መልካም ስድብ አራብት በከሪኒ
dhugaa dubbatte na arrabsa amala ጎበዜ ሲሳይ ጀግና ነው ምናምን ያለ ሀብታሙ ይቀበጣጠራል እንዴ ጀግና ነው አንተም እኮ ባንዳ ሆነክ ግድቡን ለማፍረስ ሰራ እንኳን ጀግና ነው የምትባለው በዛ ማህበረሰብ ስለዚህ ጎበዜ ሲሳይ ሲፈረጠጥ እየፈረጠጠ በጅቡቲ ጋር ነው የተያዘው እየተዋጋ እኮ በጀግንነት አለ የተያዘው እየተዋጋ መሳሪያ ይዞ ጫካ ውስጥ ምናምን አለ ምሽግ ውስጥ አለ የተያዘው እየፈረጠጠ እኮ ነው ፍርጥጥጥጥጥጥ ያለ የተያዘው ለማንኛውም የጽንፈኛው ታጋዮች ነፋኖ ከቲፒኤልኤፍ ተማሩ ቲፒኤልኤፍ ለዓላማቸው ከ4 ኪሎ ወጥተው ጫካ ገብተው መሳሪያ እንዴ አንግበው ተወቅተዋል ለዛም በእድሜ በጣም ትላልቅ የሆኑና አቦይ ስብሃት አባይ ፀሐዬ ነሲዩም መስን argitanii jirtanii warri habashaa kun gootallee uuman kijiballee uumanii kijibi warra jaarraa 21ffaa bara DNA kanalleettu bara interneetii kanalleettu bara tiktaakii feesbuukittu waan baratame kan jenne waan gobalsisaa haasofne gobalsisaa jechuun nama waan amanee fi godhu gaarii taatu baddu taate waan godhe jechuun waan garii quality namii dinqisiifatu murannoo nama qabu waan sun nama godhe garuu gootummaan isaan haasawanii kukkunin hedduu waan jiraati miti hammeenyallee badiillee waan akka malee godhe kanaaf baalaansi godhuu fi waan kan dhiyeessine gobaze sisaay kaayoo finxaalejii ka hammeenya jibbinsaa bakkaan baasuu fi nama murannoo qabu ta'uu ni mala garuu waan goota nama jechisiisu waan qabu miti gaafa muddame ummataa kayaa ajjeesaa dhayaa jedhu sun dhiisee baqate goote jechuun gaazexeessaa akka BBC afaan Tigrinya kan waajjira isaa Naayiroobii dhiisee gammoojjii Suudaaniitiin gara Tigraahii deeme Dastaa Gabramediin nama gos kanaati. Dastaa Gabramediin Naayiroobii irraa hojii isaa maatii isaa daa'imaa fi niitii isaa dhiisuni ummata Tigraahii dugugga sanyiira dandamachuu fi gammoojjii Tigraahii dhufe. Gobaze sisaay ammoo faannoo yemerre wadaajotii fi warra hunda dhiisee bira baqatee Jabuutiitu qabamee biyyattuu deebi'e. Yoo kun gootummaa taate hiikaan gootummaa deebi'ee itti yaadamuu qaba. Garuu seenaa Itoophiyaa keessatti akkuma har'a garuu kana seenaa dharaa goota dharaa waan adda addaa uumaa turan. daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan geenne ka sa'aatii kana kan fakkaata waan nu daawwattan hordoftaniif hedduu isin galateeffanna nagaan nu bula.